Harka fuun akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota OGMC bitootessa tokko 2023 oduu guyyaa har'aa kan isin dhageessisu ani Caaltuu Fayyisaati. Dhaabbileen mirga namoomaa miseensonni UN sochii Itoophiyaa akka morman waamicha taasisan. Bal'ina oduu kanaatiif Gadaa Bultum. Dhaabbileen mirga namoomaa fi siivilii 60 ol ta'an miseensonni mana maree mirga namoomaa UN sochii Itoophiyaan qorannoo garee ekspertota UN dhaabsisuuf deemtu dura akka dhaabbataniif waamicha dhiyeessan. Dhaabbileen kun xalayaa miseensota mana maree mirgoota namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniif erganiin kana kan dubbatan. Itoophiyaan garee qorannoo sarbama mirga namoomaa yeroo waraana kaaba Itoophiyaa raawwatan jedhaman qorachuuf hundaa'e jalqabumaa mormaa turte. Dhiyoo immoo ergamni qorattoota kanaa akka adda citu wixinee qopheessuun sochii eegaluu ishee ibsama hordofeetii dhaabbileen kanneen akka Amnesty fi HRW keessa jiran waamicha kana kan dhiyeessan. Dhaabbileen kun ibsa isaanii keessatti gareen mirga namoomaa UN hundaa'e xumuratti tolchuuf wixinee Itoophiyaan qopheessiten yaadda ibsaniiru. Wixineen ergama ICHREE adda kutuuf qophaa'e kamuu mormuun ergamaa fi hojii komishinichaaf deeggarsa qabdan akka ibsitan jechuunis gaafataniiru. Gareen kun galma siyaasaa qaba jechuun kan mormite Itoophiyaan qorattoonni dhimma Itoophiyaa qoratan deeggarsa maallaqaa akka hin argannes socho'aa turteetti. Baatii Guraandhalaa keessa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnon qorannoon UN deeggaramuu hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa mootummaa fi TPLF jidduutti mallatta'e gufachiisuuf mala jechuunis akeekkachiisanii turan. Obbo Dammaqaan gamtaa Afrikaa Itoophiyaa bira dhaabbachuun ergama komishiniin kun qabu akka adda citus gaafatanii turan. Sochii Itoophiyaan kun dorgomaa kan hin qabnedha jechuun dhaabbileen mirga namoomaa fi siivilii kunneen ibsaniiru. Itti dabaluunis adeemsi kun waa'ee qorannoo idil-addunyaa fakkeenyummaa balaa qabu hordofsiisuun mala jechuunis akeekkachiisaniiru. Dhaabbileen kunneen sochii Itoophiyaan miidhamtoonni haqaa akka hin arganne taasisa. Dhaabbileen biyya keessarra shakkii ibsan mufachiisa jechuunis ibsan. Itoophiyaan kanaan dura kanneen badii raawwatan seeran akka gaafataman akka taasisu ibsitee turuun ishees ni yaadatama. Komishiniin mirga namoomaa dhimma Itoophiyaa qoratu waggaa dura ture himannaa sarbama mirga namoomaa yeroo waraana kaaba Itoophiyaa fi kaan raawwatan jedhaman qorachuuf kan hundaa'edha. Gareen ekspertota dhimma Itoophiyaa qoratu ibsa fulbaana keessa baaseen mootummaan federaalaa fi michoonni isaa Tigraayitti yakka namoomaa raawwatu amanaa jedheera. Mootummaan Itoophiyaa ammoo faallaa kana argannoo kana akka hin fudhanne ibsee tureera. Qaamoleen lola keessa hirmaatan marti himannaan irratti ka'us hundi himannaa kana akka hin fudhannes ibsaniiru. Baatii muraasan dura mootummaa fi TPLF waliigaltee nagaarra erga ga'anii nagaan bu'uun akkasumas tajaajiloonni bu'uuraa fi geejibaa baatiiwwan dheeraa booda eegaleera. Haa ta'u malee kanneen badii keessaa qooda fudhatan jedhaman seeratti dhiyeessuu irratti sochiin jiraachuu wanti ifatti mul'atu hin jiru. Ongee Itoophiyaa keessaan horiin miliyoona 4 ol dhumuu UN ibseera. Dabalata qabna. Ongee Itoophiyaa keessaan horiin miliyoona 4 ol dhumuu UN ibseera. Dhaabbati biyyoota gamtoomanii UN deeggarsa namoomaa lammiilee Itoophiyaa miliyoona 20 ol biraan ga'uuf doolaarri biliyoona 4 akka isaa barbaachisu hime. Dhaabbatichatti qindeessaan deeggarsa namoomaa UNOCHA lammiileen kun walitti bu'insaa fi jijjiirama qilleensaan gargaarsi atattamaa akka isaan barbaachisu hime. Maallaqni dhaabbatichi eera deeggarsa bara 2023 akka isaan barbaachisu ibseera. Kanneen deeggarsi namoomaa atattamaan isaan barbaachisu keessaa miliyoona 4.6 kan ta'an buqqaatota biyya keessaa ta'uu ibse. Biyyoota gaanfa Afrikaa ongee waggoota 40 keessatti ammaatan jedhee UN ibseen itti mudate keessaa Itoophiyaan tokko. Waqtiiwwan roobaa 5 fi roobni gahaa waan hin roobneef utubaa dinagdee hawaasichaa kan ta'an horiin miliyoonaan lakkaa'aman lubbuu dhabaniiru. Sababa waraana kaaba Itoophiyaa fi walitti bu'insa bakkeewwan biyyattii garaagaraatti mudateen kanneen buqqa'aniin ala ongeenis qe'ee irraa kan buqqa'an ni jiru. Dhaabbati UN ragaa karoora gargaarsa namoomaa Itoophiyaa jedhuun ibse keessatti bakkeewwan ongeen mudatetti lakkoofsi namoota gargaarsa fedhan miliyoona 13 akka ta'u tilmaamamuu ibse. Ongeen gama bahaa fi kibba biyyattii mudate hanqina nyaataa mudachuun ala carraa weerarri dhukkubaa uumamuu danda'u guddisuu ibse. Jiraattonni kana dura BBC'n dubbise weerara gifiraan miidhamuu ibsan. Naannoo Oromiyaa keessaa rakkoo nageenyaa jiruun ala lammiileen miliyoona 4 deeggarsa akka barbaadan mootummaan naannichaa ibseera. Kanaafis lammiileen biyyattii tumsa isaanii akka cimsan waamicha taasiseera. Kaadhimamaan paartii Naayijeeriyaa bulchaa jiru dhiyeesse Boolaa Tinuubuu filannoo pirezidaantummaa injifatan. Dabalata qabna. Kaadhimamaan paartii Naayijeeriyaa bulchaa jiru dhiyeesse Boolaa Tinuubuu filannoo pirezidaantummaa injifatan.
Qondaalli siyaasaa gameessi ganna 70 sagalee dhibbeentaa 36 argachuun firii filannoo ibsame kan agarsiisu. Morkataa isaa Atiikuu Abubakar dhibbeentaa 29 yoo argatu, paartii Leebar irraa Piitaar Oobii sagalee dhibbeentaa 25 argate. Paartiileen kunneen jalqaba irratti burjaaja'eera jedhanii fudhachuu erga didanii filannoon akka irra deebi'amu barbaadan. Obbo Tiniibuun qondaala siyaasaa biyyattii hunda caalaa dureessa yoo ta'an, duula filannoo irratti wayita bulchaa Leegos turan magaalicha deebisanii ijaaruu irratti qooda qaban itti gargaaramaniiru. Haa ta'u malee magaalaa Leegositti morkataa obbo Tiniibuun kan ta'e Piitaar Oobiitu filannicha injifate. Oobiin qondaalota siyaasaa kanneen biroo waliin wayita wal bira madaalamu qondaala siyaasaa haaraa yoo ta'u, magaalota keessatti dargaggoota hedduu gurmeessuun sirna siyaasa biyyattii paartii lama qofaa qabu geeddare. Obbo Tiniibuun naannoo keessatti dhalatee fi hedduu keessatti beekamu kutaa bulchiinsa kibba dhihaa Naayijeeriyaa harka caalutti filannoo kana injifateera. Obbo Tiniibuun duula filannoo pirezidaantummaa kanarratti dhaadannoo dabareen kooti jedhuun duula gaggeessaa turan. Pirezidaanti Muhammad Buhaarii si'a lamaaf filatamanii erga biyyattii bulchanii booda aangoo irraa bu'uuf kan jiran yoo ta'u, barri bulchiinsa isaanii guddina dinagdee harkifataa fi tasgabbii dhabinsa guddaan biyyattii keessa ture. Riphxee loltoonni islaamistootaa kaaba baha biyyattii keessatti ammaachurraa hanga namoota butanii gadhiisuuf maallaqa gaafachuutti, akkasuma kibba baha biyyattii keessatti ammoo warreen biyyattii irraa foxxoquu barbaadan aleellaa qaqqabsiisaa turan. Obbo Tiniibuun rakkoolee biyya uummata Afrikaa keessaa hunda caalaa baay'ee qabduu fi boba'a biyyoota birootti ergitu kana furuutu eeggata. Obbo Tiniibuun bulchiinsa waraana biyyattii keessa ture wajjin waldhabnaan biyyaa baqatanii erga turanii booda bara 1999 namoota diimokiraasiin biyyattiitti akka bu'uureeffamu taasisan keessaa tokko ta'an. Obbo Tiniibuun pirezidaanti Buhaarii bakka bu'uuf nama filatamedha. Isatu Buhaariin akka pirezidaantii ta'ullee gargaaraa ture. Obbo Tiniibuun guddina dinagdee biyyattii laamsha'ee qajeelchuuf tasgabbii dhabinsa biyyattii keessatti mul'atu fala barbaaduun isaan eeggata. Fiinlaandiin daangaa Raashiyaa waliin qabdu kan kiiloomeetira 200 dheeratu irratti dallaa ijaaruu eegalte. Bal'ina oduu kanaatiif eebbaa Waaqjiraa. Eegdonni daangaa biyyattii akka jedhanitti dallaan ijaaramuuf jiru kunis dheerina meetira 3 fi gubbaan ammoo shiboo kan qabu ta'a. Fiinlaandi daangaa gamtaa Awurooppaa isa dheeraa kan ta'e kiiloomeetira 1340 qabu Raashiyaa waliin wal daangeessiti. Duraan daangaan ishee mukaan kan daalleeffame ture. Fiinlaandi sababii waraana Raashiyaan Yuukireen keessatti gaggeessaa jirtu wal qabatee lammiilee Raashiyaa loltummaa dirqama jalaa baqachuuf gara isaanii dhaqaa jiran waan dabaleef jedhameeti jira. Kaaba Awurooppaatti argamti. Raashiyaan cimsitee kan mormiteefis kan akeekkachiiste ta'ullee biyyattiin garuu naatootti makamuuf gaaffii dhiyeeffattee jirti. Paarlaamaan Fiinlaand wixinee seeraattiin biyyattiin naatootti saffisaanitti makamtu irratti mari'ataa jira. Roobii guyyaa har'aa sagaleen irratti kennama jedhamee eegama. Ijaarsi dallaa daangaa ijaaramaa kunis mukkeen naannichaatti argaman ciruun guyyaa kibxataa kan eegalame yoo ta'u, ijaarsi daandii fi dallichaa dhaabuun dhiyeenyatti eegaluuf karoorri qabameera. Kutaan dallaa muraasa irrattis kaameraawwan halkan arguudhaaf nama gargaaran ibsaawwanii fi sagalee guddiftuu akka waliin dhaabbatan himameera. Piroojeektiin yaalii ijaarsa dallaa daangaa Imaatiraa irratti ijaaramu kun kiiloomeetira 3 kan fagaatu yoo ta'u, dhuma baatii waxabajjii irratti akka xumuramu eegdonni daangaa ibsaniiti jiru. Ammaan kanatti dallaawwan muka daangaa irratti argaman adda durummaan kan ijaaraman horii daangaa qaxxaamuruun seenan dhorkuudhaaf kan ijaarame yoo ta'u, biyyattiin erga Raashiyaan Yuukireen irratti weerara banteen booda daangaa biyya ishee cimsachuuf yaalaa jirti. Fulbaana irratti pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin humnootiin eeggattoota gara Yuukireenitti akka bobba'aniif waamicha taasisuudhaan hordofuun lammiileen Raashiyaa hedduun gara Fiinlaanditti baqachuu eegalaniiti jiru. Bara darbee baatii guraandhalaa keessa Raashiyaan wayita Yuukireen irratti weerara banteetti Fiinlaandii fi Deenmaark yeroo dheeraadhaaf walaba ta'uun erga turaniin booda hatattamaan neetootti makamuuf murteessaniiti jiru. Hanga ammaattis gaaffii neetootti makamuudhaaf Fiinlaandii fi Swiidin dhiyeessaniif deeggarsa kan kennin Tarkii fi Hangaarii qofadha. Hordoftoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun guyyaa har'aatiif qabannee isiniif dhiyaanne kanumaa waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.